Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalattoonni fi hordoftoonni TikTokii bakkuma jirtanitti nagaa fi nageenyi keessan haa ta'u jecha ilaa gudii abbaa tamaam laaloo tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Abbaan tamaam laaloo foon dheedhii fi bilchaataa walitti nyaachuun buna dhadhaan dhuguun garaa isaanii muree mormocee albaatiin akka dhaabbachuu didee fi boottii isaanii lamman guutee kan badiruutti akka alba'aa jiran isin beeksifna. Boottiin badiruu guunnaan ijoolleen koo qe'een koo manca'uu siiti jechuun poppoo fi paamparsii isinirraa aajamu. Elaa badiruunis abbaa isaa leenca kanaaf boo'ee boosisaa jira. Akki boosisa isaatu anaa nyaatu abbaa maal nyaattanii maal akkana tiraa albaatiin keessanii jechuudhaan boo'ee akka boosisaa jiru gurra nu bu'ee jira. Kanaafuu uummata koo qaalii na jajjabeessaa mana kana follow like share gochuu hin dagatinaa.